yeroo tokko taa'ee yeroon itti yaadu hojiin isuma mana madaamii keessaayyuu wayyateennaa garaagarummaan qabu kan jedhuun gaaffii of gaafadha. Garuu immoo kan ofii yeroo ta'u agamillee biizii nama godhu inuma namatti tola. Akkam jirtu nagaa keessanii olmaan keessan akkam ture ana bira gaariidha. Olmaan koo akkam akka ta'e bakka kanaa keessanitti himaa asumarraan immoo haadha jechuun dubartii jechuun akkam akka taate dandeessuu obsituu waan hundumaa akka taate akka isheen dandeessuudha beekeetu waaqayyoyyoo waan hundumaa keessatti waan baay'eedhaan gara dubartiitti kan inni mazansiisee dheetii yaada. Keessumatti immoo yeroo daa'ima godhatanii haadholiin warri ijoollee qaban akkamitti akka isaan jiraatan, akkamitti akka isaan keessa darban, akkamitti akka isaan nu guddisan yeroo amma haala nama keessa jiru kana keessatti baay'ee tokkoon keessa deddeebi'ee gaaffii of gaafadha jechuudha. Gatiin haadhaa hin tilmaamamu haga kanaa waan kana baasee hin jedhamu. As kanatti egaa nama ka'ee waan mana keessaa amma qulqulleessu maal jechuu, sharri guddi jechuu, qorsi jechuu akkasumallee kan hojii deemu hojiitti gaggeesse maal jedhee booda gara kana bakka kanan dhufee maashinii kana yeroo uffata ittiin miicuu isiniif hin waraabne garummoo ittiin miicee beekachuudhaan yeroo jalqabaa miti erganas kana fideeyyuu arramoo sumarraanis maaf viidiyoo waraabadhee uffata egaa wal keessa xaraaqamamee anumatu uffataaf immoo gamsiisa jechuudha. Natu uffata baay'ee balleessa. Arra kana fuudhaa, bor kana fuudhaa, yeroo tokko uffata qorraa barbaachattis uffata baay'een balleessa. Achii booda walitti dirqamni jedhee akkuma argitan baaskeetiitti guutee jira. Har'a dirqama miicuun qaba jedhee kunoo bakka kanatti saamunaa laargoonii yeroo darbee finfinnee gaafa deeme bite isiniin jedhe sana orjinaala mitu gaarabbii saamunichi bagan xiqqoo ishee bitee galee ta'uun guddaa bitee ta'e nanga abba. Laargoo sajaarkaanii sabbiluu ta'e kana yookaan immoo samaawwii ta'e kuni orjinaala miti baay'ee bushaadha saamunaan isaa garuu ittumaa nan miice achiin booda fixee jechuudha. Fixee bakka kanatti immoo baasee afuufanii ganama ka'ee jechuudha otoo xiqqoo ishee gadi hin taa'in hin boqotiin aduun naadidha. Ergan gaafachiitii mana madaamiitii ba'e guyyaa tokko gadi taa'ee boqodheen beeku garuu yeroo xiqqoo maatii bira deemee maatii bira gambulee sanatti hojii waa tokkoyyuu hin hojjenne achi maatiin jiru obboloonni jiru isaan hojjeta waan ta'eefu darbee immoo maatii bira dhasu waan ta'eef maatiin egaa akkasumarratti hojiitti naman buusanii asii immoo mana ofiitii maal ofiitii baay'ee tokko ofiisii nama godha harka ofii malee homti hin jiru isa kana baay'een keessaa nuuni beektu waan ta'eefu amma bakka kanatti miicee afee amma dadhabee jiru toon taa'ee torrafii natti tola garuu immoo hojii biraatu na eeggata. Hojii biraatu na eeggata jechuudha. Warri ijoollee qabanii daa'ima qabanii akkamittiin jiraatame baay'ee tokko ulfaata wanti hundumtuu yoo argan malee hin amananii arguun amanuudha. Akkasumatti yeroo taa'anii tilmaamanii haasa'a baay'eema tokko salphaa fakkaata garuu wanta afaaniin dubbatan gara hojiitti immoo yeroo jijjiiran agas namatti ulfaata. Akkasuma immoo iyyoo kana maalan godhisee taanii godinyaa koo tokkotu intinaatii galtee jechuudha beeruutii galtee achii booda ammas baatee viidiyoo hojjettiin jedhe numanee gas ba'uu didde achiin booda maalan jedha seetanii bakka kanatti immoo qodaa gadi babbaafadhiitiin jira biddeen tolchuudhaafi masoobii koo yeroo darbee bitee isiniin jedhee kunuunsa kana akkasuma sifeeddii kan ittiin biddeen baasanillee kana tokko waluma fakkaata jechuudha gundoonis maachiidha wal fakkaata. Amma kana kushiinaa isinii biddeen tolchuufani asumaan isinii biddeen illee daawwadhaa warri yaaddan immoo biyya jirta keessatti ijoolleen Dubaay jirtan biddeen ni jiraadhaan illee bitee nyaadhee hin beeku yookaan kanarraa fi immoo koottaa nyaadhaa jecha achiin booda godinyaa koo sanaan maalan jedha seetan beeruutii galte hin heerumti as baatee viidiyoo hojjettii jennaan maaliif as baatiree achiin booda gaduma fudheetiin maaluma hojjechaa oolta wayi daa'imni isin bira jiru lama taatanii abbaa manaa kee wajjin maaliif gadi baatanii viidiyoon hojjettan maal hojjechaa oolta jedhee waan meeqatti dubbadhee jechuudha. Isheen garuu baay'ee tokkoon biizii ta'ee waan meeqatu jira keessummaan illee jira maal naan jette amma kana kaa yeroo na qaqqabu dubbichi dhugaadha. Waanuma kamiyyuu yoo ta'e yoo bira ga'anii malee dhugaa ta'uusaa hin beekani waan afaaniin dubbataniif gamatti ilaalan immoo yeroo gara hojiitti jijjiiramu kan biraa ta'e namatti dhufaa jechuudha. Kanas ta'uu sanaa mana ofii jiru ofii yeroo ta'u immoo baay'ee tokko namatti tola. Bakki kunis hin gammachiisa sanitti tola hin hawwitu yaaddu yoo ta'e waaqayyo nagaan gara biyya keessanitti isiniin illee akkasuma isin haa galchu jecha. Kun egaa bakka kanatti biddeen tolchuutti jira.
Yeroo ammaa kanatti egaa biddeen tokko ishee birrii 25 taatee kanaa nuti akkasittiin jalaa baanee jirra. Eeleen kunillee haaraa ture. Eeleen kun egaa amma gatiinsaa 9,500 haga 10tti natti fakkaatan illee xiqqoo bubbuleera. Eelees akka kanaa kana sileessuun isaallee naman dhibu. Nama goomman zarallee miti kanan fayyadamu shiroo fi zayitiidha. Waanuma tokko nama rakkisu jechuudha. Guyyaa tokko bichaa irratti daakuuwwan tokko tokko irratti guggubamaa akka gurraacha'uudhaafi isa booddee haala kanaan biddeen bareedaa ta'e hojjeta. Isa kanallee bitaa isiniin jechuu fi oolmaan koo guutummaa guutuutti kana fakkaata. Agan dubbadheerra immoo isin ilaaltanii waan meeqa hubachuu fi tilmaamuutii dandeessu. Baay'ee tokko bisii nama godha, baay'ee nama dadhabsiisa. Inni ala oolee gaaluu yeroo manatti deebi'u waanuma taa'aa oolutti fakkaata jechuudha. Kunoo bakka kanaa biddeen koo tolchee fixadhee gara manaatti ol galfadhee haala kanaan qadaadee kaa'ee maal jedhe. Achiin booda gamma aara galfachuufan ture. Karoorri koo aara galfachuuf as kanatti dhufee of gadhiisee tona sirra gadi ciise. Achiin booda immoo yeroon isaa yeroo bonaa waqtii bonaati waan ta'eef aduun baay'ee baay'ee ho'aa jechuudha. Achiin booda maaltu ta'e seetaana uffatanii dura miicee gadi baasee afee maal jedhe sanatu gogee kashi jedhee waan miiqa ta'e ramma kuni galgalaa'ee jira bakka galgalaa'ee gara manaatti. Galee waan fixe natti fakkaata uffanni garuu akkamittiin akka jiru ilaalamee sumarratti. Kanaafuu yeroo maatii bira ta'e malee aara galfiin hin jiru. Garummaa waan ofiitii homaa gochuun hin danda'amu. Akkas isiniin jedhaa. Kunoo bakka kanatti immoo uffatanani miicee gadi yaasee afee maal jedhee as tuulamee jira waan ta'eef dirqama sirreessee bakka itti deebisuun qabamee jire. Akkas fakkaataa viidiyoo kana yoo jaallattanii laayikii sheerii godha. Asxaabas taayitii keessan waan isinitti dhaga'ame jechuudha. Warri ganaa mana dhaabdan ganaa heerumtanii kan kanaan ol isin eeggatanii kanarratti isinin jajjabeessu maaliif hojii mana keessaa hin dhumootti gaafatamummaa meeqatu jira. Waan meeqatu bizii nama godhaaf amansiisaatii kottaa kanarratti qalleen hin jiru. Kallattii qurxii walitti himuudha. Warri beekan keessa darban warri daa'ima qaban jaarsa qaban immoo isa kan hundumaa ni beeku waan ta'eef haadholiin keenya haala akka kanaa keessa darbanii akka yeroo amma nuti itti jirru teknooloojii garaagaraatti fayyadamnullee osoo hin taane waan meeqa ta'anii garaaf dugda ummataaf dugdatti baatanii akkasittiin nu guddisanii sadarkaa kanarra nu ga'anii jechuudha. Gatiinaadha yeroo bira qaqqaban yeroo namarra ga'edha hundumaayyuu kan beekaniif hubatan kan namaa galu jechuudha. Gubaa abiddaa isa gubatiitu beekamu maal jedhamu jire. Akkas fakkaataa viidiyoo isinittiin dheeressu. Agammaatti waan wajjin turtaniif galatoomaa. Laayikii, sheerii, sabiskiraabii gochaa jirtan hunduma keessan galatoomaa. Haaraa taatan immoo sabiskiraabotaan godhiin hin bayina. Gaaffii adda ta'e yaadayyuu qabaattan ta'e asuma jalatti na beeksisa. Guyyaa borii viidiyoon isinii qabadhee dhufuuf karoora qabu. Waaqayyoo guyyaa sanatti nagaan nu bulchee nu dabarsee warra meeshaalee mana keessaa eessatti hojjechiifattee jettanii kanneen akka TV standii, kichin kaabineetii akkasumallee teebilii nyaataa teessoo saawwattaniin isa kanarratti hin hojjenne viidiyoo gaaffii ani isiniif hin deebisiin baay'ee sana yaadadha waan ta'eef isa kanan isin qabadhee dhufa isin immoo hagasitti isa kana laayikii sheerii gochuutiin bakka jirtanitti nagaa fayyaa ta'aa gaarii isin darbiin amtuu isin hin argiin jecha baay'ee.